Akkam jirtan hordoftoota maatii Gullalleewud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroon isin biraan gaa tureef gaa jirudha. Kanneen maatii Gullalleewud hin ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Oduu amme Poolisoonni mana hidhaa Qaallitti obbo Baqqalaa Garbaa gara hospitaala dhuunfaa geessuuf fuudhanii ba'an erga daandii walakkeeffatanii humnaan fedhii obbo Baqqalaa fi doktoroota dhuunfaa malee daandii irraa maqsuun hospitaala mootummaatti geessuun isaanii dhagaamee jira. Hidhamtoota siyaasaa seera malee Oromummaa isaanii qofaaf hidhamaniif rakkoo lubbuu isaan qaqqabuuf itti gaafatamummaa kan fudhatu gurmuu maafiyaa aangoo irra jirtu PPdha. Quba qabaadha. Sadarkaa barsootaa fi doktoroota hidhan irra geenyeerra. Kana caalaa waan deemtan natti hin fakkaatu. Caasaan hawaasa biyya tokkoo keessatti barsiisaa fi doktora hidhuu irra geenyaan sadarkaa duguggaa sanyiitti ilaalama. Dr. Ililli Jamal hidhamte. Yeroo ammaa hospitaala waraanaatti hidhamtee jirti. Dr. Ililli Jamal hidhanii obbo Baqqalaa fudhatanii eessa akka jiru hanga ammaa hospitaala mootummaa haa ta'u malee hin baramne. Oduu simbirtuu. Yeroo ammaa waamichi Dr. Abiy Ahmed taasiseen waajjirri pirezidaantii Oromiyaa Jaal Daawud Ibsaa HD Abaa fi Profeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an KFO argamanii jiru. Waajjira obbo Shimallis Abdiisaa keessatti Dr. Abiy Ahmed dabalatee argamanii jiru. Ittibaa isaa hordofnee isin beeksifna. Oduu injifannoo woboo. Zoonii giddu gala Oromiyaa 16/2021 irree fi gaachenni uummata Oromoo woboon zoonii giddu gala kaaba lixa Shaggar Tankaar fi iddoo garagaraatti fudhateen loltuu diinaa 40 ol du'aan adabee hedduu madeessee jira. Tankaar fi woboon aanaa adaa bargaa ganda odaa daalota ganda jinaambaa keessatti fudhateen 25 battalatti yoo ajjeesu hedduu madeessee kan hafte gargar facaasuun qabeenya waraanichaa harka jiru booji'ee qabsoof galii taasisee jira. Akkasumas aanaa daagam ganda yaayyaa karoo keessatti Tankaar fi woboon fudhateen loltuu diinaa 15 battalatti kan ajjeese yommuu ta'u hedduu madoon adabee lolichi injifannoon goolabamee jira. Shakkiin humna addaa Oromiyaa irraa qabnu riippii fi federaal poolisiin kan bakka buusuun ta'uun injifannoo woboon galmeesseen kun qorratti dhoqqee keessa akka diinaatti ta'e caasaa jaraa irraa odeeffannee jirra. Mootummaan abbaa irree biratti namni kabajaa qabu isa hidhate qofa ta'uu beeknee tumsii fi tokkummaan uummata keenya cimee kan itti fufu ta'uu akka qabu ajajaan zoonichaa Jaal Abdii dhugaa dhaamanii jiru. Injifannoo woboo zoonii lixaa Beeggii. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ona Beeggii galgala kana ona Beeggii iddoo addaa karoo diimaa jedhamutti Tankaar fi konkolaataa 3F2 gara Toongoo deemaa jirtu irratti fudhatee jira. Injifannoon uummata Oromootiif. Oduu ammee. Walisoo. Manni kumaandar Alamaayyoo kan bara dhufaa darbaa sabboontota gidirsuun beekame boombiin aleelamee jira. Ijoolleen biltsiginaa iyyaaddainaa soorata keessan isiniif qopheessineerraa jedhe leencichi bosonaa woboon. Mindaa akkaawuntii baankii kee irra jiru osoo hin nyaatin rasaasa woboo kana nyaatta. Dura duuban biyya keessaaf alaa kan isin biraan geenyu Gullalleewud irraa like, share, subscribe gochuun maatii ta'a.